Harka fuunee hordoftoota kabajamtootaa Skaalech YouTube jalatti argamtan ammoo akkaataa ittiin kabaabii yookiin immoo foon daakamaa akkaataa ittiin hojjetamu isin agarsiisa. Hanga dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee kabaabii kana kan nyaatu Hindoota jechuudha. Hindoonni baay'ee jaallatu. Ingidiህ hanga dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota YouTube Skaalech jalatti argamtanii ammoo akkaataa ittiin lahamii hojjettan yookiin immoo Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii YouTube Skaalech jalatti argamtanii ammoo akkaataa ittiin kabaabii hojjennu lahamii jechuudha kan qopheeffadheetan jira. Sigaa akkuma argaa jirtanii wanti itti daddabalamuun immoo isin agarsiisa. Kabaabii yeroo hunda Araboota osoo hin taane Hindootadha kan fayyadamu. Akkuma argaa jirtan baharaatirree kamoonidha. Kun bisiriidha. Kun immoo filfil haar hin beektu. Ingidiህ kanadha. Kun immoo akkuma argitan misira yookiin immoo atara jedhamu akka biyya keenyaatti kinoon. Isa kana bishaan keessa daqiiqaa 10 kan tursiistu xankaarraa waan ta'eef bishaan keessa turee hin bilchaatu dafee waan ta'eef ni beektu. Ingidiህ naan immoo akkaataa ittiin kabaabii hojjedhu isin agarsiisa jechuudha. Kanas miicii qopheessee dhiqeetan jira akkuma argaa jirtan nuusuudha jechuudha. Wanta itti daddabaluu na waliin turaa isiniin jedha. Akkuma argaa jirtanii kun kisbaraadha, filfil, waraqaa daadhiidha, kun basal, shunkurtii gurguddistanii murtawaa bilchaatee wajjin daakamuuf rakkoo hin qabu. Akkasiin isiniin jedha na waliin turaa. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Biraddisti immoo giddifii jechuudha. Isa kanatti nuti jedha. Kun daqiiqaa 15 akkas foon waan ta'eef badaan turu. Kanaafi kanatti hojjedha. Akkasiin isiniin jedha na waliin turaa. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Akkuma argaa jirtanuu hanga dhumaatti na waliin turaadha. Wantoota itti daddabalamanii warreen beektan hin beektu, warreen hin beekne immoo akka carraa mana Hindoota harree yoo siin ga'e akkasumas hundi bichaa miti amma nyaata hedduun babal'ataa waan jiruufi hanga dhumaatti ilaaladhaan isiniin jedha. Ingidiህ jalqaba irratti misira yookiin immoo atara jechuudha. Atara jajjabaa kana miicattanii xiqqoo daqiiqaa 5 booda lafa kaayattanii isaan booda akkuma argaa jirtanii wantoonni itti daddabalamuu qabu akkanatti itti daddabaltanii erguma tokko walitti naanna'ee giddire yookiin biraddistiinii daqiiqaa 15 booda hin bilcheessa jechuudha. Sigaa'ii kanaafiyyuu xiqqoo zayitii itti dabalattu akka inni foonichi akka waliin hin jennee fi akka bareedaa ta'uuf jechuudha. Isaan booda biraddistichi immoo dafee waan bilcheessuuf daqiiqaa sa'aatii ilaallattanii daqiiqaa 15 booda akkuma beektan foon yeroo baay'ee dafee hin bilchaatu. Kanaafiyyuu teessiftanii daqiiqaa muraasan booda inni sirriitti bilchaatee sirriitti mudhukoo jedhee ni daakama jechuudha. Kadhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Wantoota hundumaayyuu erguma tokko itti dabaltanii wantoota aannasanillee ilaaltanii biraddistiin kun yoo cufame wanguma dhumaasitti yoo bilchaate malee akka waan hin banamneefi kanatti waliin geessanii sirriitti
bishaanichallee hanga ga'u ilaaltanii jechuudha. Kanatti erga xumursaniin booddee sa'aatii keessa ilaaltanii abiddarra keessu isaan booda daqiiqaa 15 booda ingaa hin bishaataa isaan booda biraddistiillee seeraan ilaaltanii yaa'u biraddistiin kun yookiin immoo gidiriin kun baay'ee maxifoo akka ta'e ni beektu. Isaarree seeraan xinqaaqidhaan muddamaan osoo hin ta'in cufattanii warreen kana hin qabne immoo yaa'u kabiraatii warreen kana qabdan immoo waan nama sodaachisu miti. Akkuma argaa jirtanii bilchaatee jira. Ilaaltanii gaxxamtanii homaa hin ta'u warreen fayyadamtanis hundaa bilchaatee kan daqiiqaa 15 booda kinoo kanatti bilchaatee jira. Waan antini qabu sirriitti mul'atu kinoo kanatti bilchaatee ammoo makiinadhaan daaka jechuudha. Makiina isa kanaani kinoo akkuma argaa jirtanii asii nan daaka kana daaketiin akkaataa ittiin hojjetamu sin agarsiisaa jechuudha. Hanga dhumaatti ni waliin turaayi. Kuni kaa ingitii yeroo hundaa raboota kan fayyadamanii miti indootadha jechuudha. Irra caala kan fayyadamanii naa kana siniin jedha. Akkanatti bilchaatee jira. Isin agarsiisa jechuudha. Nan daaka sirriitti makiinadhaan jechuudha. Sigaa kana isaan booda nan tolchee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii daakeen jira. Akkanatti jechuudha warreen gaa.
Thank you.